كأرى وجولما كيستنين وانا كنا تبتن osoo rabbiin dabalee duniyaan illee isin kenne beekumsa kana ol illee isin kenne wanni isin dalattan namatti mul'ata. Hedduu uummata babbareedoo tokko namni uummata Oromootii dhaabate uummata miidhama saba guddaa kana dhaabate rabbi illee isin isaa dhaabata. Nama gurguddaa akka Nabii Allah Sulaimaan rabbi isin haa taasisu. Amiin jaaga. Allah amiin. Hikmaa isin quban qabne beekumsa isin quban qabne illee rabbi isin haa barsiisu. Nama ammaan boodallee Oromoo cinaa dhaabatee nama Oromoo kan miidhame muluu kaasu rabbi isin haa taasisu. Akka isin nama Oromoo asii waama gurra isaa lallabsiiftanitti gizee Shee Ibsaa illeen argaa, gizee Doktor Muhammadiin argaa, gizee Fayyisaa Furiin argaa. Kanaan duubatti dhibama mucayyoo takka fa'aa maqaan isii amma argaa badeera gizee dhaabatu keessattuu Nasree Nagamanaa fa'aadha itti dubbistuun argaa. Warri nama maalii fi tokko karaa guddaa tokko baatee jirtallee beekuu qabdatillee sadarkaa kee uummata kaawwan illee beekuuf malee simaa wajjin biyya garaagaraa jira nullee kun Minisootaa jira kun Jarman jira kun Dubaay jira nullee waan amma isin jettanii fi ustaaza dhiifama afaanii isin fudhellee wallahi haqiqatti waan uummata kana uf duubaa qabnuuf waa wayii konfidansiin hojjenna malee amma fakkeenyaaf an kophaa kiyya eerpoortii dhaqee osoo keessummaa wayii simadhee yoo an qofti simadhee uummanni Dubaay hin simanne faayidaa takka illee hin qabu ammoo hawaasni biyya Imaaraatii kun ammoo Imaaraatii jechuun uummanni Oromoo rabbi haa jedhu kaa du'aa gadi jabeessi. Ustaaza ijoolleen Dubaay tuni jechuun namni Dubaay kana jiru bakka hedduu qoodama. Baay'inaallee baay'ima warri buleeyyiin waggaa 10 jiru warri mootu bara koronaa kana as dhufellee jira. Walumaa galatti warri waa harkaa qabuu fi gara horii kanaa waa harkaa hin qabne illee jira qooda adda addaa qaban. Amma wanni namatti tolu nama sabaa hin beekan wallahi wanni namatti tolu jechuudha. Artistiin maan dura amma artistoonni adda addaa yoo dhufani artistii miidhama qabuuf miidhama hin qabne ijoolleen biyya kanaa sirri beekan jechuun waan hordoffii illee qabaniif ammallee biyya filatamtuu keessa illee waan jiraniif carraan nama biyyatti qooda adda addaa qabu hordofuudha bal'aa waan ta'eef akkuma abbaan sun jiru simatan amma doktorri kun akkuma isaaniittu akka amma mucaan kun irraa dubbatu osoo hawaasatti illee qabbaanii haguma Nasriin arge kana hawaasni illee isaan arga bal'aa uummanni biyya kana jiru illee haguma Nasriin arge kana isaan arga akkuma abbaan sun jirutti qeebalti ijoolleen Imaaraati. Livirim abbaa sanii kenneen sadarkama abbaa sanii rabbi kenneen kabajama rabbi nama san ittiin kabajeen kabajan biyya kanatti. Kanaaf inshaallah. Garuu isin ijoolleen Dubaay hin jirtan ani wallahi hedduu isin galatoomfadhe. Keessattuu Nasreen obboleessa kiyya ta'ee fi miti bakka silaa itti mul'achuu qabdutti mul'ataa jirta. Hiriyoonni keellee simaa wajjin akka Fayyisaa Furii fa'aallee gizee affeertan keessummeessitan ni argaa. Ilaalchi keessan kaasii hagana qacaa hagana lama jiran qacaatiin beektaa lafa nu olisan. Ka'arra ijoollummaa keessaniin waan akkanaa taphattan osoo rabbiin dabalee duniyaan illee isin kenne beekumsa kana ol illee isin kenne wanni isin dalattan namatti mul'ata. Hedduu uummata babbareedoo tokko namni uummata Oromootii dhaabate uummata miidhama saba guddaa kana dhaabate rabbi illee isin isaa dhaabata. Nama gurguddaa akka Nabii Allah Sulaimaan rabbi isin haa taasisu. Amiin jaaga. Allah amiin. Hikmaa isin quban qabne beekumsa isin quban qabne illee rabbi isin haa barsiisu. Nama ammaan boodallee Oromoo cinaa dhaabatee nama Oromoo kan miidhame muluu kaasu rabbi isin haa taasisu. Akka isin nama Oromoo asii waama gurra isaa lallabsiiftanitti gizee Shee Ibsaa illeen argaa, gizee Doktor Muhammadiin argaa, gizee Fayyisaa Furiin argaa. Kanaan duubatti dhibama mucayyoo takka fa'aa maqaan isii amma argaa badeera gizee dhaabatu keessattuu Nasree Nagamanaa fa'aadha itti dubbistuun argaa. Warri nama maalii fi tokko karaa guddaa tokko baatee jirtallee beekuu qabdatillee sadarkaa kee uummata kaawwan illee beekuuf malee simaa wajjin biyya garaagaraa jira nullee kun Minisootaa jira kun Jarman jira kun Dubaay jira nullee waan amma isin jettanii fi ustaaza dhiifama afaanii isin fudhellee wallahi haqiqatti waan uummata kana uf duubaa qabnuuf waa wayii konfidansiin hojjenna malee amma fakkeenyaaf an kophaa kiyya eerpoortii dhaqee osoo keessummaa wayii simadhee yoo an qofti simadhee uummanni Dubaay hin simanne faayidaa takka illee hin qabu ammoo hawaasni biyya Imaaraatii kun ammoo Imaaraatii jechuun uummanni Oromoo Dubaay kun keessa jiraadhee fi miti namni haga rabbii keessa nama jiraachisa jiraatanii boroo anillee umrii guutuu Dubaay jiraatuuf hin dhufne
tarii yoo rabbi naasiise biyya biraatu deemuu danda'a yookaan ammoo biyyuma san keessaa yoo gara biyya kiyyaa yoo galuu danda'a. Haa ta'u malee dhugamatti Oromoo akka Dubaay wallaahi hedduu dinqisiifadhu hin qabu keessa jiraadhaa fi miti. Namni waanuma argetu goonni abbama keessa jiruuf ifaa beeytanii. Rakkataan Dubaay dhufee Dubaay irraa osoo hin fayyadamin galee jira jedhee hin yaadu. Akkam mareef Abdurrahmaan jedhe san jecha ajaa'ibaa dubbate Abdurrahmaan. Uummanni Oromoo Dubaay keessa jiru nama Oromoo gatii isaa maluuf hanga isaa malu beekan. Eenyutu sheeka ta'ee, aartistii ta'ee, aktiivistii ta'ee, eenyu ta'ee abbama fedhillee haa ta'u. Waan isaaf malu godhaniif illee ulfinna isaaf malu argatee biyya Dubaay kana keessaa gala. Kanaaf uummanni sun uummata gaariidha, uummata kabajaa qabu, uummata namaafillee kabajaa qabu. Galatoomaa warri Imaaraatii Rabbi sinaa kabaju anama booda warra Bahareeniiti. Asumaan. Allaattiin leenca dura buutee ija fudhata biyya ijatti fudhatte baraka imaa waan nama jabeessi dubbin. Anama booda lammii Bahareeniiti jira warri Dubaay hedduu isin kabajaa. Yeroo bareedaa waliin dabarsine. Kanaafuu Rabbi umrii sinaa dheeressise. Garamaan jetteen garamaan nagaatti dhaamataa jirtamoo uummatuma tenshiina keessa galchuuf. Maal godhaa hawaasa jaartii na fuudhee ijoollee lama keessatti argadhee anallee guddisanii ijoollee tiyyallee guddisan baay'isee warri Dubaay baay'isee ustaaz bar. Anillee gaafa bareeda kanallee qabu. Inshaallah hin eegna waan Bahareen Dubaay ol sii gootu caqasaa jirra maali asuu jirra waa ashuu jirra ree waan Bahareen hojjettin caqasna amma. Teerarii isin qabsiisuuf jal'isaa isin teerarii isin qabsiisuuf. Teerarii waliituun qabu amma nama biraa guddisanii. Waan ijallee aktiivistii godhaa warra Bahareenii kanatti ajamee akkana godhaa malee Dubaay hin galu. Haqiiqatti warri Bahareen illee uummata baay'ee uummata jaalalaati. Baay'ee reefu jedhaa ture Sheekh Abdurrahmaan Faati reefu hin dhufne. Oromoo tana keessatti beeytanii abbaa gadaa malee namni aangoo fedhaan gadhiisu hin jiru. Abbaa gadaa qofatu waggaa 8 isaa gaafa fixate sirna gadaatiin baalli ofirraa dabarsa. Kaansee kantiibaa Dubaay kana jedhi. Kantiibummaan ammoo walakkaa abbaa gadaa san waggaa 4. 2020 kaasee 2024 kantiibaa Dubaay turee jira. Uummata Oromoo kana keessatti seenaa dalaguu waan qabnuuf hawaasni keenya wal waraanu yeroo hunda afaan qawweetiin walitti wannaa jedhu osoo hin taane karaa nagaatiin aangoo walii dabarsuu wal barsiisuu waan qabnuuf ani karaa jaalalaatiin karaa nagaatiin kantiibummaa Dubaay gadhiisee fedha kiyyaan Bahareenitti koola galtummaa galee jira. Yoona kiyaariin bakka buufte moo akkanumaan biraa kaate? Kiyaarii luban guutu beeyta. Maal jaartiin fuune? Jaartiin fuune mana hin baane as jala jira baay'ee illee. Reefu dhufe. Argaara kiyaar luban guutu hawaasni Dubaay ilaallatee abbaa isaa ta'u irraa haa kaayatu. Angaruu carraa hawaasaaf kennee ummanni nama isa bulchu nama isaa ta'uu fi filata. Ana immoo kan beeku Oromoon wal waraanuu afaan qawwee qofaan osoo hin taane karaa jaalalaatiif karaa nagaatiin aangoo akka waliin dabarsu qofa kantiibummaa kiyya. Hawaasa Imaaraatiitti kennee koola galtummaa amma Bahareen jira. Maarre tun akkasiimi ustaaz akkasiimi jeneraal isinii ibsa ana isinii ibsa. Dhuga maamilli Bahareen jira aangoo dabarsuun isaallee bareeda. Ilma abbaa gadaa ta'e warra gadaa irraallee baratuun gaariidha. Dimokiraasiidhaan kaalee lafa qabsiisuun bareeduma ta'ee waggaa 4 tajaajiluun isaallee dhugaadha. Bahareen yoo ta'ellee ambaasaaddarummaadhaan nuti warri Dubaay Bahareen ambaasaaddarummaan dippiloomaasiidhaaf asii erganne malee koolgaltummaan deemne wanni asii baqatuuf hin jiru. Nuti warra irraa baqatanii koolgaltummaa abbaa biraa gala osoo hin taane warra itti baqatanii nutuyyuu koolgaltummaa qeeballuu. Kanaa jennaan yoo Bahareen illee hireen jiraattee achitti illee ammoo rabbiin bishaan isaa lallabe. Ambaasaadara keenya ka Dubaay irraa achi dhaqe malee koolu galaa miti. Tana quba qabaadha. Warri Bahareen kun kuushoota ta'innu kanaaf achi badaara na fakkaate kuushiin ta'uun oolu. Afrikaa qulqullu warri Bahareen. Maal warri Imaaraati maali ishee warri Imaaraati hoo? Warri Imaaraati. Bakka oolanirra bakka bulantu caala jedhanii nasrii kiyya dubbii tana. Bara gaafuma wanna amiirri isaanii hangoo akkana gadhiise gaafuma san Habibi bakka oolanirra bakka bulan jedha anamma edana nagaan buluu kiyyan beeku warra Bahareen yoo faarsine tiqallidaallee hinde akka jiraadha. Ani waan si xaamatu nasrii takkatti jechuudha. Politikaan tanuma bar.
online na ergi hay diret godhi tikeetti gaafa isin deebitanii ka airport ittiin seenu na ergi hay diret godha akka ijoolleen baariin argitu. Politika jennan tokkotu beektaa Dubaay dhufee namni wayii baay'ee nama saayikaatiristiidha maal nama baay'ee waa'ee saayikooloojii kana wannaa jedhu. Atamma osoo biyya galtee filannoo dorgomtee bar paarlaamaa seenuu hin dandeessaa naan jedhe. Nabibi yookaan paarlaamaa seenuu miti Itoophiyaa seenuu iyyuu karoora hin qabu beektaa. Jennaan sila kiyyaan kun maal ta'e sila Dubaay matana keessaa akka jiru aan akka bakka buuf moo yoo tanallee jedhu baate adima kunuunsa. Yoo tanallee jedhu baate akka Dubaay keessa jiru adima kunuunsa maal godhaa paarlaamaa na erga amma kiyyaan kun paarlaamaa seenee maal godhaa jedhe yoo achi rafuu taate malee.